Daawwattoota keenya amma oduu ispoortii qabannee dhiyaannee jiran waliin turtii gaarii. Taphataa beekamaa addunyaa kanaa kan ta'e Laayonel Meesii fi Kiristaanoo Roonaaldootti aanee kan argamu Ahmad Woboo Bosona Baalee kilabii duraan keessa taphataa ture jijjiirrachuun isaa himame. Taphataan intarnaashinaala kun goolii arrabaa baay'ee galchuun kan beekamu guyyaa kaleessaa gara kilabii kallacha walabummaa Oromoo jedhamutti makamee jira. Taphataan kun yuuroo miliyoona 150 yoo bitamu mindaan isaaf kaffalamus baatiitti riyaala 1,500 hanga 2,000 tilmaama jedhan leenjisaan kilabichaa. Taphataa kana haasofsiifnee turre akka itti aanutti dhiyaata. Jechuun kaawaa oodhammarraa qabe. Maalifi miseensallee ta'uu baadhu deeggaraa kaawaa otii kan beeknellee na beeka. Xiqqaa guddaan na dhagaha. Maqaan koo Ahmad Woboo Bosona Baaleen jedhama. Garee adda bilisummaa Oromoo keessa taphataan ture. Gareen an keessa ture kunis garee beekamaa akkasuma umrii dheeraa qabuu fi deeggartoota baay'ee qabudha. Gareen kun garuu hanqina leenjisaa waan qabuuf waggoota dheeraaf waancaa fudhachuu hin dandeenye. Anis kilabii haaraa kanatti makamuun waancaa fudhachuun qaba jedhee murteesse ittis milkaa'een jira. Taphataan kun akka jedhetti kilabii duraan keessa tureef bu'aa hedduu buuseera. Taphoota hedduu irratti hirmaadheera jedha. Kubbaa goolii ta'an mijeessee kennuu fi goolii galchuun kan beekamu yoo ta'u, taphoota tokko tokko irrattis dogoggora hojjechuun kaardii keelloo fi diimaadhaan dirreen ala ta'uun isaan yaadatama. Hiriyaa isaa kan ta'e Boonsaa Margaa kan jedhamu kan yeroo dheeraa garee tokko keessa wajjin taphataa turan, jijjiiramuu taphataa kanaa kan balaaleffate yommuu ta'u ofii isaatiif immoo kilabii duraan keessa ture kanaaf taphachuudhaan akka waancaa fuudhu waadaa seenee jira. Taphataa urjii kan ta'e Boonsaa Margaa kan jedhamu kunis kubbaa fageenya irraa rukutee galchuun beekama. Bakki inni taphatus walakkaa dirree bakka biyya Arabaa jedhamu yoo ta'u, kubbaa hedduu gara gooliitti jijjiiree jira. Taphataan sarara fuulduraa taphatu kan maqaan isaa Ahmad jedhamu kilabii haaraa kanaaf hamma dhumaatti nan taphadha jechuun mallatteessus deeggartoonni kilabichaa garuu baay'ee shakkanii jiru. Shakkiin isaaniis wanta biraa osoo hin ta'in taphataan kun booda gara kilabii Gimboo Sabaat jedhamutti makamuun hin oolu jedhan. Leenjisaa garee kanaa kan ta'an obbo Kamaal Galchuu taphataa kana gammachuudhaan simatanii jiru. Leenjisaan kun akka jedhanitti Ahmad duraan goolii hedduu nurratti galchee ture. Nuyiifis goolii akka galchuu qabu abdii qabna jedhan. Taphataan intarnaashinaalaa kun shaakala gochuudhaaf dirree kubbaa miilaatti argama. Kilabii haaraa kanaafis waancaa argamsiisuuf waadaa seenee jira. Kilabiin kallacha walabummaa Oromoo jedhamu kun waggoota muraasa booda kan hundeeffame yommuu ta'u taphataa urjii akkanaa takkaa gara kilabichaatti fidee hin beeku jedhan deeggartoonni kilabichaa. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu xumurree jirraa hanga oduu biraatiin walitti deebinutti qophii keenyaaf wajjin turtii gaarii.